abbaan kunillee laal manni achi jiru hagamasiisuun keessaati. Kunoo manneen keessanii hagamasiisuun. Keenya. Maatii 10 takka wajjin akka mataa kiyyaa keessaa godaan. Maatii 10 takka wajjin keessaa godaantan. Godaani. Hayyee bakka tole. Isinilleen dhuftanii yaada nurraa fuutanii qaamaan nu bira geessanii rakkoo teenya arkuu tanaafuu boonsaatii fi galatoomi yaaduma kan nurraa fuudhuuf galata guddaa argadhu siin jenna. Hayyee galatoomaa. Aha, bakka barzaafi dheeraa sanii gad jira duraan. Bakka barzaafi dheeraa sanii gad jira. Aha, amma guutee jechuun gasitti al. Amma guutee kun lolaan ilaa karaa jiisuu deema. Egaa karaa makiinaa ispaaltiirra tolbee bar. Jiisuu deema. Amma kun jimaa keessanii. Jimaa kiyya amma kun akkana ta'e kun oolaa. Maal goona gaa? Amriin hundi tarabbiitii beeyta. Maqaa keessammee itti hima. Maqaa kiyyallee Abdusalaam Yuuyyee naan jedhan. Maqaa Abdusalaam Yuuyyee. Magaalaa Maayaa. Hayyee magaalaa Maayaa. Kutaa magaalaa Addeellee. Kutaa magaalaa Addeellee. Wirtuu Keekee. Wirtuu Keekee. Keessaan jira jechuudha amma bikkitti hin argamtu kun. Manni kunoo keenyuuti. Manni kun qaamatti yoo janiin abbaan keessaa godaanee kute. Mana kanaas amma bishaan duraan bishaan wees dhufaare. Meetira meeqarraa jira laal meetira 50 caalaa dhibba. Manni kun keenyuuti. Manni kun qaamatti yoonee janii. Qaamatti yooneeti. Keessaa godaane. Bishaantu keessaa godaansi jechuudha. Jira jechuudha amma manni kun kufuu malee wanni takka hin jirtu bishaan keessa jira jechuudha. Arraan tana bishaan Haramaayaa akkasuma Piraanchiisaa bishaan Addeelleeti jechuudha kunilleen dameesaati. Mee akkanuma daawwadhaa gaa bishaan nama hedduudha buqqaase sirraa buqqaasee jira. Kunoo bishaan ilaa hanga ispaaltii jala ol guutee jira gamanaa fi gamanaanis hunolaa amma tun ispaaltiidha asiin xarafa kanaan ilaa hangasitti ol ba'ee jira gamatti achaanu san illeen ol ba'eeti manneen namaa kan namni duraan keessa jiraatu hunda keessaa yaasee jira jechuudha. Mee isin agarsiifna gaa. Manneen kana hunda bishaan nama keessaa godaasisee jira jechuudha. Mana bebbereedaa mana bulkeetaa kana mana istaayila addaatiin ijaarame hedduu dhagaa. Manneen bebbereedaa kana ammallee akkanumatti laal kunis asumaan achi laal ammaas gamas illee laal manneen bulkeetaa hedduu jira jechuudha. Keessa kana guutuu bishaan Haramaayaadha nama keessaa baqachiisee jira jechuudha. Haroon Addeellee haala kana fakkaataa jechuudha. Laal bishaan akkana wal daddarba. Bishaan inumaa kana guutuu guuteeti ispaaltii gad dabree man. Bishingaa waa xiqqoo mataa mul'ata. As fixee jira jechuudha. Ooruu guddoorraa gamas bishingaan kun jechuudha. Kaan ooruu meeqa dabree ilaanga karaa makiinaa jalatti ol dabree jechuudha bishaan qullaa. Amma laaltanii gartan kun bishingaadha.
Ayyee gaa hordoftoota keenya gaa Hamzaan Haramaayaa har'aan sana gaa boonsaan biyyan beeku jeeti. Bishaan gubbatti akka inni taphataa jira. Bishaan haramaa keessa jirraa jechuudha. Kun har'aa anaa shifeera ta'ee jira. Mi'a fokkuu takka uummata keenya kanaa waa gaafa. Awwata taayitaa. Seenaa gaa kunoo doonii bishaan haramaa irra jirraa. Isin daawwachiifnamee keessa yaa'u jira. Mee daawwadha. Bishaan haramaa kana daawwadhaa mee. Way bishaan Haramaayaa, way bishaan Haramaayaa. Bishaan keessa kataara segitu. Bishaan Haramaayaa guddaa kana. Bishaan kana laa waa turan. Waay kunoo bishaan kana bina seera hordoftoota keenya. Waboos. Waay. Maashaallah. Bishaan haramaa kana akkanatti yoon feefu tajaajilee ta'a. Yoon duraan gabaabaa ta'ee ni dheeradha. Nama akkasitti dheeratee jira jechuudha Hamza. Duraan gabaabaadha garuu amma dheeratee jira. Laafin oolaa dooniin akka shirraa jira. Ilaa magaalaa jalatti ol guutamee jira bishaan kun jechuudha. Haa garuu booda dhageemee kan itti gaafadhu yoo mi'a kana guutamee bishaan kun. Daakii sirriitti haa akkan.